abbaan bilisummaa warra OPDO Tigraayitti hundeesse keessaa tokko jedhamee dubbatama. Qabsaa'ota yeroo chaartaraa booda Nadhii Gammadaa fa'aa wajjin achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko akka ta'etti hime. Gujii hojiidhaaf deemnee yeroo tokko mucaan miidiyaa kan kaameeraa waraabu garmalee diimaadha. Milkiin utaalee eega quufe booda Sayyoo wajjin galma keessaa qilleensa alaatti gabbe. Barreessaan Mahammad Siraaj. Callisee lafa laaluu malee arrabni hidhamee jira. Callaan qarshii 10 baasee kannee fi makiinaa seene. Uleesaa gara alaatti achi qabaa. Warri makiinaa Paajaaroon deeman amma bahan. Yeroo isiin huccuu isii gurgurtee isaa fi obboleeyyan isaatiif waan fedhan bittu. Milkii maaliif miti kun silkiidha? Kun oduun jette.